Nuratti baachuu fi kan jedhamu shekke yeroo suma konkolaataa qabateen saarbit irraa jamoo tokko yeroo deemu naannoo sanatti yeroo gadi miilaan siiqee ilaalu naannoon sun humna mootummaatiin eegamaa jira. Naannoon hoteelichaa jechuun bakka mucaan amma itti ajjeefame. Eeyyee naannoon hoteela sanaa jechuu kooti. Haa ta'uyyuu malee garuu wanti tokko sochiin hin jiru sana booda xiqqoo ture yeroo ilaalu hunduu seenee fayyadamee bahaa wanti tokkollee wanti sochiin jiru hin jiru akka namni du'etti otoo hin taane akka bineensi bakkeerraa du'etti hin ilaalamne wanti kuni. Subhanallah. Hayyee. Kanaaf Finfinneen hanga yoomitti nu nyaatisa jedhamuyyuu aniyyuu baay'ee aaree naannoo sa'aatii 11 ta'uu 20 hir'uutti naannoo sanarraati olan dhufee amma immoo mucaan hiriyyaan koo kunoo amma daqiiqaa 5 dura na bira darbee achi seenne jennaan qaama humna dabalataatiin eegamaa jira naannoon suni itti hiikuun hin danda'amu qorachuu miti jedhee na haasofsiisee akkasumas mucaan tokko naannoo Gullalleerraatii na bilbilee ture. Mana sanas keessa seenee yeroon waan hundumaa taa'ee ilaalu hunduu keessummaa jira nyaachamaa jira yeroon itti hiikee waa tokko haasofsiisuuf jedhu ani hojii kun hojjedha waan hin beeku naan hin qabu naan jette keessummeessituun sana booda deebitee sokkitee na keessummeessuu hin dandeenye jedhee mucaan kun natti hime. Kanaaf wanti kun maal akka ta'e iyyuu I don't know naa galaan jiru wantichi ulfaataadha maaliin akka ta'ee fi maaliin akka raawwatame ragaan jiru tokko iyyuu hin jiru akka ragaan hin finaanamneef. Akka nani beekutti har'a yoon tarii ijoollee ta'ellee seenaa tokko dubbiseen argan namni tokko yeroo du'u yoo xiqqaate guyyaa 3 qoratamuu qaba. Kufee haa du'u namaan haa du'u waan barbaade haa du'u garuu abiddaan iyyuu gubatamu guyyaa 3 qoratamuu qaba ture. Guyyaa 3 miti sa'aatii 3 tursiisne. Dubbittiin kan artistii Haacaaluu walii wal qabatti maaliif akkas ta'uu danda'e biyaansi yoo turellee guyyaa tokkollee bushanii maalirra akka jiru eessa akka jiru maaliin ta'e kan jiru qorannoon gaggeeffamu qaba ture hin qoratamne addanaa kaasanii han inni himame akkan odeeffannoo dhageetti immoo ijoollee garaagaraa irraati erga hospitaala galeeti mucaan akkasii du'eera jedhee kan himame malee bakka sanatti miti kan himameeru. Hospitaala kaleessa galgala moo ganama kana galchan jechuun hospitaala galchanii jiranii sila. Ammaaf ragaa baay'ee yoon qabaachuu baadhellee kan hin dhagaye har'a ganama gale mucaan kaleessa galgala kan hin hoteela sana garuu har'a ganamadha erganni hoteela gahe hospitaala gashanii boodadha mucaan du'eera jedhanii kan maatiitti himani malee bakka sanatti mitanii himame erga achiitii reeffi fuudhame hospitaala galeetti kan inni himame. Okay garuu hoteelatti du'uu isaa qabatamatti akkamitti beekamadee egaa poolisiin mana yaalaa galchee eega himi akkamitti wanni kun adda bahe. Kanaasi bakka sanaati yeroo isaan fuudhanii deeman ijoollee arganitti himani malee gola ciisicha siree qabateeti du'e haa ta'u bakkee irratti du'eeti seenee achi keessa bahuusaa qofatu beeka malee akka kamiif haala kamitti akka inni du'e immoo ragaan balleeffamee jira. Otuu ragaan akka ban iddootti du'e sanaayyuu silaa hin tuqamu ture. Maatiitu waamameeti dhugumaan mucaan keenyi kanadha jedhanii waraqaa eenyummaa salaalaniitti fudhachuu qabu malee qaamni mootummaa otuu maatiin barsiisin otuu namoota naannoo barsiisin otuu qaamni mootummaa warri qorattoonni balaa tasaa dhufanii otuu hin ilaaliin kaasame jechuudha. Baay'ee nama dhiba dubbichi waan ajaa'ibaati. Dhugaa waan baay'ee gaariidha. Kanaaf wanti jiru akka kanaati waan ta'eef wantichi qorannoo gadi fageenyaan barbaada. Waan irra keessatti argamuu miti wantichi. Otuu waan salphaatti argamuu mala ta'e bakkuma sana otuu hin jiruuti namoonni waamamanii hiriyoonni isaa waamamaniiti qorannoon gaggeeffama ture. Amma garuu erga bakka sanaa ka'ee erga mana yaalaa seenamee booda kan dubbiin gadi ba'e. Okay, mana yaalaa kanatti wanni amma qoratamee poolisiin maatiidhaaf informishiina kenne akkaataan itti tuqe qaama isaa irraa waan akkanaa kana informishiini jira yookaan waraanamee ajjeefamuu. Wanti akkasiisan fakkeenyaaf rasaa sanaa ta'uu homa ta'ee haa ta'u odeeffannoo akkanaa kan akka amma turtee dhuftetti waan haaramu jira. Ammaaf wanti dibsameeru hin jiru. Kanaaf amma wanti jedhamee jiru maalidha? Reeffi gara maatii isaatti adeemuuti qorannoon jiru immoo guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 booda wixxeetiin baha kan jedhudha hojiinsaa ani bu'aansaa kan argamu yeroo boodadha malee ammaaf ammatti wanti argamu hin jirudha jedhame odeeffannoo hin jiru. Okay, amma reeffa maatii fudhate jedhu. Reeffa isaa maatii bira dhaqe moo mana yaalaa jira reeffa mucaa janaasa kaa'in. Reeffa amma baheera already baheera mana yaalaatti deemuu fi gara maatii isaatti deemee biyya dhaloota isaatti akka deemu reeffi baheera achi mana yaalaa irraati. Eessa mucaan naannoo qabe Buraayyuumi? Wallagga Lixaadha. Waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa rabbiitti kun waan baay'ee nama gaddisiisu baay'ee galatoomi informishiina waan jiruuf
odeeffannoo waan arganne nullee hordofnaa gara miidiyaatiin namoonni biraallee infoormeeshina garaagaraa qabdan. Wanni kun garuu akka ani ilaalutti waan itti qophaa'amee dalagame. Gollanyoota isaa dubbistee jirta ati akka ammaa wanni kun ta'etti kaleessarra waan ta'e mutaan amma namni baay'een kaleessa mucaan laayivii ture nama jedhu jira. Wanni ati quba qabdu jira guyyaa kaleessaatitti kontaaktii nama isaa waliin qaburra. Amma fi silkii waaqonan qaba ture yaalee fennaan silkiinsa naa hojjechuu dide. Waaqon beekta miti mucaa waliin hojjetan. Yaa. Isaaf yaaleen ture argachuu hin dandeenye. Kanaaf bakka bochaa deemee haa ta'u hojii deemee haa ta'u hin barre. Kanaaf isa sana odeeffannoo waan hin qabu hin qabu. Okay, bareeda bakka nutis waan jiru in qorannaa mootummaallee ammoo waan kanarratti waan mootummaa jirullee hin dhageeffannaa. Manaafuu biyyan itti hasalphatu inni deemee jira. Oromoon garuu nama qaalii dhabee nama akka cimaa dhabee wanti kun waan lafa jala irratti dalagamee itti raawwatame malee beektee waan jedheetuma ta'eetumaan ol ka'ee ta'ee miti. Lafa jala itti qophaa'anii galaafatan malee waanuma kaleessa jalqabuma ol ka'ee hoteelumatti arganii godhanii miti achi dura pilaaniin itti bahee mucaan yeroo baay'ee hoteela deemee hoteela bulamoo akkami infoormeeshinii kanaaf qabda akka duraan beektu. Ay ani mucaa faana walitti dhufeenya hin qabu. Guyyaa tokko qofaan ijaanis arge malee walitti dhufeenya hanga kanaatti hin qabu. Ani isa faana hoteelaa jiraatu maala jiraatu ragaa waan hin qabu. Wantichi otuu qophiin qabu ta'eeti. Qaamni mootummaa naannoo sana buufateen eegu ture. Hin eegu ture. Hoteela iyyuu sila akkatti eeganii abbaan hoteelaa ture rakkoo qaba mataan isaatu kana karaa hojjisee sun. Kan lammataa immoo yeroo itti Nitorkiin isaa mallee jalaa taree jira. Galatoomi deebisaa carraa waan infoormeeshina nuu kennitee bulfaadhu siin jedha. Daawwattoota kennaa akkuma dhageettan kana nuti obboleessa kennaa bakkaan uummata Oromoo hunda qalbii cabsuu qaba. Hayyoonni Oromoollee Oromoon salphatee jira. Kaan surree irraa baasaa jiru. Ka ammoo uummanni nagarree ka miidhamaa jiru, ka azzabamaa jiru, ka saamamaa jiru hisaaban qabu. Rabbiin fakkeenyaaf jecha manguddoo san viidiyoo isaa Rabbi ol baase. Manguddoo Jimma keessa viidiyoon ol ba'e. Waan uummanni Oromoo keessa jiru haa uummanni hubatu viidiyoo manguddoo ol ba'e. Akkatti namni guddaan marti salphataa jiru. Oromoodha warri ofiin jedhu safuu Oromoo wallaalanii. Oromoon safuu beeka bar. Safuu jechuun daa'imman duratti dubartii duratti surree dhiirarraa baasuun kun amma safuu cabsuudha. Safuu cabsan. Oromiyaa keessatti kata'aa jiru kun kana akka godhaa jiru naannoo Amaaraatitti faannoo yookaan hidhattoota naannoo Amaaraatti miti ka Oromoo irraa surree baasaa jiru. Kaabinee fi kadiiree gandarra jirtu jechuudha. Sanirraan ammoo irraan dabalanii mucaa kana hoteelatti haala isin agartan kanaan jechuudha. Kanaaf uummata kiyya haasaa dheeraa haasofnee jirra. Dhaamsi takkattiin isin uummata Oromoo kadhattan hayyoota Oromootitti dubbadha. Oromoon bilisoomee warri jechaa turtanis bilisummaallee arginee jiru. Oromoo ta'uu Abiyyi qofaa bilisoomne jenne malee dhiitichoo fi kaballaawwaa wayyaanee kaleessa nu godhaa ooltirraa waan qannase takkan qabu. Argaa jirtan manguddoo akka miidhamaa jiran gandarratti godina irratti jechuudha. Kanaaf jecha mootummaan kuni kadiirota tana gadi bu'ee sirreessu ummanni Oromoo yookaan tokkummaadhaan qabsooftanii akkuma kaleessa wayyaanee waraana agaatii dur dhaabattanitti har'allee lubbuu keessan aarsaa gootanii qabsaa'uudhaaf kana gochuudhaaf ammoo dirqama qaba'uu qabu hayyoota Oromooti. Ani kana olitti waan haasa'ullee hin qabu. Biyyeen itti hasalbattuu mucaa kanuma wanni jennu nagalatoomaa hundi keessanuu warri gaddi isinitti dhagahame warri du'a namaatiif gammaddanillee gaafa maatii keessan fira keessan keessa abbaa keessan haa ta'uu haadha keessan haa ta'uu obboleettii keessan haa ta'uu carraan akkanaa kun isa mudate gaafa san du'a jechuun maal akka ta'e sitti dhagayamaa hadhaa du'aa jechuu gaafsan dandamta ammoo homaas akkas ittiin fakkaatu warra ati kanama ajjeesaa jiru waan taateef homaas ittiin dhagamu garuu carraan kun akkasi mudatu shakkii takkallee hin qabnu hundi keessanuu nagalatoomaa ulfaadhaa kanarra wanni jennu jiru yeroo gaarii naa qabadhaa warra gammaan afaana turtan hedduu isin galateeffadhaa ulfaadhaa kabajaa guddaa isiniif qabna yeroo gaarii keessa naa jiraadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maltaate soraako maaltu si mudate atooti kaleessa fayyaan manaa baate maaliin isin miidha yoo kolfee tapate asoo cubbuun qabdu kolfaaf tapha malee harki ola deema karaatti hambifta sin dhiisin rabbillee deemteeree soraako akkan deebinetti nagaadhaan matteeree biyya abbaa keetti kaleessa fayyaadha har'a si awwaalu Tobbe me kadamne baraan bohaa oolu dhiiga ta'ee keenya silas bubbuleerra kaleessa hacaalu hadha si awwaalla bakka keessa jennee osoo nu si eegnu ergaa qoosaa keetiin osoo nuti seegnu akka amala si sareen si nyaatte kan dukkanaan deemtu gadheen harka dhiigaa dhugaa dubbachuudhaa fi waan jedhamtu nama harkaa badaa waan jedhamtu nama wallaalchisa soraa jechuun akkuma beektanu nama qoosaa fi tapha malee koomediyaas isaatiin nama bashannansiisu malee waan tokko keessattuu hin argamnedha har'a immoo gunoogaa akkan eegamne akkan beekamneeni du'aan isaa yeroo sharaadhaan maramee gara biyyaatti ergamu argaa jirra kan Oromoo baraan boo'icha ta'e waaqnillee keessaa nu baasu sora nagaan boqodhu siin jennaa firraa fi maatii kee hundaaf jajjabina hawwina gadda guddaatu nutti dhaga'ame akka ilmaan Oromoo tokkotti jecha. Kan gurra qabdu seeraan na caqasi jechuudha. Mucaan kun kan inni ture magaalaa Finfinnee bakka Jamoo